Kiristoos wajjin jiraachuutu nu barbaachisa. Yaada fooniin jiraannatu hin taane fooniin jiraanna lafa kanarra. Hafuuraan immoo Kiristoos keessa jiraata. Hafuurri qulqulluun Nancharome, 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 nan nan nan, nancharome, 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 nancharome. Sagalee Waaqayyoo keessaa waliin dubbifannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 11 sababa hin qabu ifuun fuula koo sitaanaan faaruun naa tole ati naaf tumbii koo handamee keetii hundee koo jaba dulloomee kan narraan duune kan abbaan qaba sababa hin qabu ifuun fuula koo sitaanaan faaruun naa tole ati naaf tumbii koo handamee keetii hundee koo jaba dulloomee kan narraan duune kan abbaan qaba. Mata dureen isaa Yesuus muka wayinii isa dhugaa ta'uu isaa jedha. Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaa in mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Isin ammuma iyyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye. Isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabate jiraatu anis isatti jiraadhu isa jabaa'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama. Hin gogas. Damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti hin naqu, hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu, isiniif hin ta'as. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo in argama. Abbaan akka na jaallate anis akkasuma isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaa. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eege jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhee jedha sagaleen Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Iddoo kanatti kan ilaallu Yesuus muka wayinii isaa dhugaa ta'uusaa. Yesuus jireenya keenyaaf barbaachisaadha. Jireenya isa lafarraafis isa waaqarraafis kan nu barbaachisu Yesuusidha. Gammachuu guutuu argachuuf kan walitti qabamanii jiraachuun nurra jiru Kiristoosidha. Kiristoosin ala gammachuun nagaan hin jiru. Maal jedhaa lakkoofsa 11 irratti gammachuun koo akkasiin keessa jiraatuuf gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufanii kana hundumaa isinitti dubbadheedha sagaleen Waaqayyoo. Maaliif gooftaatti adda baanee Yesuus Kiristoositti isatti adda baanee wanta tokko illee argachuu hin dandeenyu. Nagaa argachuu hin dandeenyu. Boqonnaa argachuu hin dandeenyu. Haara galfii argachuu hin dandeenyu. Nagaan keenya, boqonnaan keenya, haara galfiin keenya, gammachuun keenya Kiristoos isa wanta hundumaa gochuu danda'udha.
isa waan hundumaa irratti mataa ta'edhas. Kanaaf anatti qabamaa jiraadhaa sagaleen Waaqayyo anatti qabamaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadhaa jireenya keessan hundumaa anatti dhiisaa jiraadhaa na wajjin nagaa guutuu argattu na wajjin gammachuu guutuu argattu jedha dubbata sagaleen Waaqayyo. Yoo Kiristoositti of laanne yoo Kiristoositti of dhiisne yoo Kiristoos keessa jiraanne malee gammachuu guutuu argachuu hin dandeenyu. Anatti adda baatanii waan tokko gochuu hin dandeessan. Jireenya keenya keessatti gammachuu guutuu nu argachuu kan dandeenyu Kiristoos keessa yoo jiraanne qofaadha malee biyya lafaa kun nun gammachiisu. Gammachuun biyya lafaa keessa hin jiru, boqonnaan biyya lafaa keessa hin jiru, aara galfiin biyya lafaa keessa hin jiru. Wanta namni itti boqotu biyya lafaa keessa hin jiru. Gammachuun guutuu garuu Kiristoos isa waan hundumaa irratti mataa, isa waan hundumaa irratti gooftaa ta'e isa keessa jira. Gammachuun koo akkasiin isin keessa akka jiraatuufani kana hundumaa isinitti dubbadhe. Gammachuun keessanis guutuu akka biyya lafaa keessa gammachuu guutuun hin jiru. Gammachuun guutuu Kiristoos keessa jira. Kanaaf Kiristoos isa mataa waan hundumaa ta'e, isa gooftaa waan hundumaa ta'e, isa waan hundumaa irratti qabuu qabu. Isatti qabamnee jiraachuu qabna. Nuyi dameedha, damoota isaati waan ta'eef dameen immoo qofaasa waa tokko gochuu hin danda'u. Waan itti maxxanee jiraatu qabaachuu qaba. Isatti maxxanee jiraachuun nurra jiru. Itti maxxanee jiraachuun nu barbaachisa. Kiristoos madda nagaa keenya waan ta'eef nagaa argachuun immoo karaa Kiristoos malee hin danda'amu. Yeroo baay'ee namni nagaa argachuuf kallattii garaagaraan barbaada. Garuu maddi nagaa Kiristoos isa waan hundumaa gochuu danda'u. Kanaaf akkasidhe anatti adda baatanii waan tokko gochuu hin dandeessanii. Anarraa adda baatanii waan tokko gochuu hin dandeessanii. Obboloota koo nagaan, boqonnaan, gammachuun, aara galfiin inni dhugaan Kiristoos keessa waan jiruuf hundumaa yeroo hundumaa Kiristoos wajjin jiraachuutu nu barbaachisa. Kiristoos wajjin gaafa jiraannu nagaan keenya guutuu ta'a. Kiristoos wajjin gaafa jiraannu gammachuun keenya guutuu ta'a. Irraa hafaa jiraanna. Nutti tolaa gammadaa jiraanna. Kanaaf Kiristoosiin keessa keenyatti, laphee keenya keessatti yeroo hundumaa Kiristoosiin simachuu qabna. Kiristoosiin yeroo hundumaa wajjin jiraachuu qabna. Kanaaf gammachuun keessan guutuu akka ta'e kana hundumaa isinitti dubbadhe. Gammachuu guutuu argachuun dura maddi gammachuu guutuu eenyu akka ta'e baruu qabna. Maddi gammachuu guutuu immoo Kiristoos qofaadha. Uumamni hundumtuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmaan eeggatu balballi gannam nu duratti hin jaabaatu humnaan argatu ibsaa gararraa mandaraa tulluu gubbaa irratti ijaaramte nu taasiseera moototaaf luboota isaa abbaan jaallate. Yaa lafa yaa lafa yaa lafa. Baharran ni bojana, literran ni bojana, jalalan ni bojana, dhugada ni bojana, wangeela ni bojana, Yesuus ni bojana. Fooniini biyya lafaa kana keessa otuma jiraannu hafuurri keenya immoo Kiristoos keessa. Hafuurri keenya Kiristoos keessa jiraata.
yaada foon hin jiraannatu hin taane fooniin jiraan lafa kanarra hafuuraan immoo Kiristoos keessa jiraan. Hafuurri qulqulluun yeroo namaaf dhufu namni nagaa argata, boqonnaa argata, aragalfii argata, gammachuu argata. Hafuurri qulqulluun nagaa namaaf laata. Hafuurri qulqulluun immoo laphee barbaada, bakka qulqullaa barbaada. Kiristoos keessa jiraachuuf laphee qullaa nu gaafata. Yeroo hundumaa laphee keenya Kiristoosii banaa gochuu qaba. Biyya lafaa futuu hin taane, yaada fooniif dhiigaaf hin taane, yaada hafuura hamaaf hin taane, yaada Kiristoosiif laphee keenya banaa gochuu qaba. Yoo sidha kan gammachuun keenya guutuu ta'u, yoo sidha kan nagaan keenya guutuu ta'u, yoo sidha kan aragalfiin keenya guutuu ta'u. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo jireenya, sagaleen Waaqayyoo abdiidha, sagaleen Waaqayyoo dhugaadha. Sagalee Waaqayyootti qabnee jiraachuu kan dandeenyuuf, isa keessaa immoo gammachuu argachuu kan dandeenyuuf Waaqayyo maa gargaaru. Obboloota tokko lafa jirtanitti bakka teessan teessanii sagalee Waaqayyoo dhagaa kan jirtan, sagalee Waaqayyoo barachaa kan jirtan, sagaleen Waaqayyoo kan eenyuyyuu qoree bira ga'uu hin dandeenyedha. Sagaleen Waaqayyoo kan ittiin qoosamnedha. Obboloota tokko bara kana keessa baratti namni hundumtuu sagalee Waaqayyootti qoosaa jirudha. Dubbiin Waaqayyoo dubbii isa jiraataadha. Dubbii jireenyaati malee dubbii qoosaati miti. Sagalee Waaqayyoof iddoo akka laannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Sagalee Waaqayyoo iddoo laachuu qabna. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa fuunee ittiin qoosuu hin qabnu. Jireenyadha dubbiin sagalee Waaqayyoo maal jireenyadha. Namni jireenyatti immoo hin qoosu. Namni jireenyatti qoosu hin jiru. Kanaaf obboloota tokko dubbii sagalee Waaqayyoo jireenyatti kanatti qoosuun nurra hin jiru. Dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhugaati kanatti qoosuun nurra hin jiru. Gaggeessaa hafuura qulqulluun kan barraa'e. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoof iddoo haalaaf obboloota tokko dubbii sagalee Waaqayyootti qoosuu haadhiif. Sagalee Waaqayyootti qoosuu haadhiif. Wangeelli kun sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo malee dubbii sammuu namaa keessa fudhee barreeffame. Bara Nohee keessa dhaloonni utuma qoosuu dhume dubbii Waaqayyootti qoosuu haadhiif. Simsoonis utuma qoosuu ayyaana Waaqayyoo ofirraa gate. Qoosaan jireenya namaa miti. Keessumaa dubbii Waaqayyootti qoosuun, sagalee Waaqayyootti qoosuun gaarii miti. Sagalee Waaqayyoof iddoo laachuu kan dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Sagalee isaatu nu jiraachaa jira. Isa dhaqaan waan hundumaa irratti aangoo qabu. Waaqayyo isin eebbifamaa. Sagalee Waaqayyoo iddoo kennaa, sagalee Waaqayyoo hin qoosinaa. Waaqayyo isin baay'isu, araaraa fayyaa isin babaa'isu, hunduma keenya nu gargaaru. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo